Akkam oltan hordoftoota barii miidiyaa neetwork har ammoo dhimmoota yeroo ammaa kana ajjeechaa artisti Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee Oromiyaa keessatti deemaa jiru odeeffannoo haala yeroo isin biraan gaha hordofaan dhaamsa keenya. Egaa maali kun maaltu deemaa jira erga artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame sanbooda tarsiimoon mootummaan baasee itti fayyadamuuf deemu maaltu jira kan jiru irratti dhaamsa tokko isin biraan gaha. Kunis maali? Qabsoo Oromoo ammallee karaa irraa maqsuuf duula jabaatu godhamaa jira. Kunis maali? Oromiyaa goleelee hunda keessatti ilmaan Oromoo mataa isaaniitiif akka kutaan amantiin gosaan walitti bu'an gochuudhaaf yaaliilee jajjabaatu godhamaa jira. Kunis ilmaan Oromoo waan tokko akka gaaritti duuti Haacaaluu Hundeessaa Oromummaa jabduu Oromummaa qimtuu takka Oromoo keessatti gadhaabdee kutte. Innis maali? Har'a ilmi Oromoo kan kaaba jiru, kan baha jiru, kan dhiya jiru, kan lixa jiru artistii isa qaroo ijaatiif ka hin booyin, kan onneedhaan hin rifatin, kan itti hin dhagahamin hin jiru. Haacaaluun Ambootti dhalatus Oromoodhaaf dhalate, Oromoof jiraate, Oromoof qabsoo godhe, Oromummaaf qabsoo godhe. Amantiifis miti, kutaafis miti, gandaafis miti. Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa irratti ilmaan Oromoo kutaa Oromiyaa hunda keessatti akkuma kaleessa Haacaaluun Oromoof qabsoo godhe ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa irratti ilmaan Oromoo bakka jiran hunda Haacaaluu ajjeefamuu isaatiif itti dhagahamee ajjeefaman, itti fannifaman, itti hidhaman, itti rasaasan dhahaman. Kunis maalire? Maaliif ta'e? Oromummaan isaaniitti dhagahametti Oromiyaaf jecha akka inni kaleessa qabsoo godhe waan beekaniif qabsoo inni godhe san galmaan gahuuf hadooddii yookaan naatoo walii qabaniif Haacaaluun akkuma Oromoof qabsaa'ee wareegame ilmaan Oromootis Haacaaluuf wareegamaa jiran. Gaazexeessitoonni Oromoodhaa, hayyoonni Oromoodhaa, beektonni Oromoodhaa wanni har'a torchii ta'anii hidhaa seenaniif Oromummaaf malee badii birootiif miti. Akka gaariitti hubannaa jechuu qaba. Dhimmi biroo immoo ilmaan Oromoo dhibbaatamaan lakkaaman sababa ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatiif wareegaman. Garuu haa ta'u har'a maaltu deemaa jira? Ilmaanuma Oromoo tooftaadhaan, tarsiimoodhaan umrii gabroonfataa dheeressuuf walitti buusuuf diinagdee ramadanii oofamaa jira jechuudha. Kun kaayoo keenyaa miti, kaayoo Oromootis miti. Kanaan duras tooftaan kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'achaa ture. Ittis hin milkaa'amne garuu. Sirni kunis gocha kana itti milkaa'a jedhee kan dalagu yoo taate isumatu itti kasaara malee har'a kaleessa qabsoo Oromoo yeroo bara dukkanaa Oromoon akkasitti ofii hin hubatin sanuyyuu Haaji Adam Saaddoo Baalirraa ka'ee wanni inni tuulama dhufee Jeneraal Taaddasaa Birroo bira dhufeef Oromummaaf, Oromiyaaf bara dukkanaa san keessa har'a bara qaroominaa, bara dhaloota qubee, bara yeroo kadhihaa ajjeefamu, madaa'u, kan bahaa dhukkubsatu,
bara kan kaabaa yeroo madaa'u bara kan kibbaa dhukkubsatu keessa jira. Egaa tooftaan kun inumaa Oromoo hin cabsu kana Oromoonis dammaqee irratti hojjechuu qaba. Oromoon amantaa waliin qoonne amantaanis hin gabroomne. Oromoon kutaadhaan hin gabroomne. Oromoon gandaan hin gabroomne. Oromummaan Oromiyaaf gabroome. Isa kana akkasitti hubatee waan hojjechaa jiru kasaaraa biroo keessa galcha malee hin milkeessu. Kan akkasitti irratti hojjechuu qaba ilmaan Oromoodha. Har'as akkuma kaleessa yeroo TPLF'n galaana qeerrootiin dhiiga qeerrootiin Oromiyaa Finfinnee keessaa baatee Maqaletti galtu warrummaan TPLF wajjin dalagaa turan akka Oromoof quuqaman fakkeessanii qabsoo Oromoo butatan har'as qabsoo Oromoo kararraa maqsuuf irratti hojjechaa jiran. Waan tokko hubachuu qaba Oromoon immoo akka Oromootti. Diina hundees ta'e isa kalee fi isa har'as diinatti beekaman Oromoodha. Sirna nafxanyaatii fi sirna TPLFs firummaatti hin beekaman Oromoo. Diina Oromooti. Oromoon yeroo qabsoo eegalu qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo eegaltu qabsoo ofirratti hirkannoo fi kan saba ofii utubaa godhatanii qabsoo san finiinsanii dhaloota kanaan gahan. Har'as Oromoon sabni guddaan sirni kaleessa si ajjeese sun abukaatoo Oromoo ta'uu hin qabu. Yeroo kamiyyuu abukaatoo Oromoo inuma hin ta'u. Oromoon jabaatee of utubee mataa isaatii qabsoo godhee galma barbaadu san gahuuf cunqursa har'a jiru kana jalaa bahee biyya isaa irratti nagaaf tasgabbiin bilisummaan jiraachuuf waloon dhaabbachuu qaba. Inni tokko kana. Inni lammata Oromoo yoo hayyuusi keessaa ajjeesan hayyuusi keessaa hidhan beekaasi keessaa hidhan hoggana maleessa si godhanii si jiraachisuuf waan yaadameef har'a kan hidhamtoota keenyaa fi mirga Oromoos kabachiisuu danda'u tokkummaa keenya qofa. Tokkummaa keenyaatu hidhamtoota san dhiibbaa nuti keessaaf alaan goonutu tokkummaadhaan isaan san gabbaasuu danda'a. Mirga Oromoof Oromiyaallee kabachiisuu danda'a. Kanarratti maal jechuu barbaade? Akkuma kanaan dura barii miidiyaa irratti dubbachaa ture garaagarummaan dhaabbilee siyaasaa Oromoo hin fayyanne. Oromoo miidhe malee. Oromoon qoode malee. Humna Oromoo bakka bakkatti qoodee laaffise malee. Oromoof hin fayyanne. Har'as fayyadaan jiru. Borus hin fayyadu. Kan fayyadu beekumsaa fi qabeenya dandeettii Oromoon qabu walitti dabalanii humna jabaa tokko gabbaasanii kan saba kanaaf boo'icharraa hambisu utubanii gabbaasuudha. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo of jaalattoonni har'a yeroo Oromoon dhiigu yoo walitti dhuftanii fala tokko gochuu hin dandahin Oromoof hin barbaachiftan. Oromiyaafis hin barbaachiftan. Dhugaa walitti himuun gaariidha. Kana yeroo jedhu quba walitti qabuu dhiifame mirga saba kanaatiif mirga hiree murteeffannaa ilmaan Oromootiif waliin taatanii wal utubdanii waliin deemutu qabsoo Oromoo milkeessa. Garaagarummaan siyaasaa Oromootis tahee
biyyoota alaa keessatti mul'atus dhiphachuu qaba. Gama birootiin immoo mootummaan tarsiimoo Oromoon sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jira wajjin jiraachuu hin danda'u akkuma jedhamaa ture odeessa kijibaasan mirkaneessuuf manneen amantaa, masgiidaa fi bataskaanota gubamuun inuma hin barbaachisu. Inuma hin barbaachisu jechuudha. Saboota nagahaan Oromiyaa keessa jiraatanis akkuma kaleessa wal dandahan san har'as wal dandahanii waliin deemutu barbaachisa. Kabaja walii qabaachuun isaan san akkuma kaleessa hammattanii Oromiyaa keessa jiraachiftan akka jiraatan gochuun dirqama ta'a jechuudha. Tarsiimoo siyaasaa ammayyaa qabatee Oromoon galma isaa gahuudha qaba. Waan mootummaan itti fayyadamtu yeroo hunda dura dammaqanii akka hojiitti ni qabne Oromoon gochuudha qaba. Kanuma jedha har'aa fi egaa yeroo biroo bal'inaan dhimma Oromoof Oromiyaa irratti walitti deebina. Oromoon tokkoomee humnoomee sirna naafxanyaa ekeraa mililikiin akka hin bulle gochuuf humni kee barbaachisaadha. Tokkummaan kee barbaachisaadha jedha. Waan na hordoftaniif galatooma nagaan naaf jiraadha. Yeroo biroo odeeffannoo gara birootiin walitti deebina.